Doan di mabrat istin dufne Suzan feetu obboleetti taate feetu jaalallee taate feetu waan feetaa taatu ani beekta. Jaalallee kam gafarre. Jaalallee kam sai jechummaan akkanaa kunu akkamis seefani ba. Jaalallee feetu taatu maarree taatu. Dhimmi kiyya dhimma kanaa miti maan dhala keessan. Waanina yaalee kan zaman keessaa bee keessa na deebisteefa. Amma dhaggeeffadhu keessaa baatee miqa. Waan keessaa bee bifa bolma jijjiirree minaan jennee akka fakkaatutti walitti araaramnee waa hunda sirreessine waa hunda goone dhugaa. Amma saaretti bifa kanaan deebitee mi. Amma waan akka kana sirraa illee leene maaliif ni beektan dhugaa yoo na gaafatte. Amma wanta kasi maaliif hin dhufe maami an wanti nama keessa barbaadu. Andeen gadda booda maaliif. Rabshaa akkam barbaanneen barbaadu rabshaa akkana irraa dhiisu. Rabshaa anas siqaa rabshaa sirraa hin dhaabaan jeebar. Bakka mala ni beekta. Rabshaa eegaa rabshaa. Suuzaan ammaan tana si jaallattee dincoota neettee rakkattee feeti. Ana jaalatte kaa Suuzaan akka intaltii sisimtetti. No ana akkas yoo sin jiru. Aniin baantu kan. Ani maami ati nama toloo naaf oole nama noojjin bikkaan rakkadhatti noojjin rakkate. Rootummaa kiyyaasi boodaanii mi farre. Dhaggeeffadhu ani waan biraa maami waan biraa takkaas hin dubbannen. Waan biraa takkaa maali hoo. Michoollee waan feetee ayettu jetteemi natti himte ani waan isin jetti jee sittillee waa takka hara biraatti jaan ani ati nama naaf rakkate nama noojji jinqatee anaaf halkaniif guyyaa poolis xaabiyaa tanaafi dhiiga kiyya baasuudhaaf olii gafii gujjuraati. Jaalala Suuzaanii noofe akka taate haadilti. Ani akkas hin jenne waa'ee kana jaalala Suuzaanii siif hin jenneen. Tiyyaan seema simse farre. Maami. Noojji rakkatte bakka ati obboleessa kiyyaatti ammallee noojji rakkatta obbolummaan teenya. Dhaggeeffadhu ana akka kiyyaatti obbolummaan teenya itti fuftiilleedha ani himma akkam jettaa. Itti fufuu akkam haala kana ammoo. Obbolummaan teenya illee itti fufte akka kiyyaatti himma. Amma Suuzaan maaliif galtee narra bilbilte mee kaleessi edaas oggurri isheen wal bilbilte. Bilbila si. Waan si gaafatu si beekaa maal jalaan kasirre. Amma kana boodaas bilbila keerratti saganda walattiini farreen sirraa muratee jira ji kana booda. Aannan galchu waa'ee kanaaf. Waliin fidu dhiste. Bakka isi sabbarsiisi bakka akka farreen sirraa abdii murate bakka Suuzaan farreen sirraa abdii muratee jira. Akkam godhee sabbarsiisi. Abdii jechuun. Farreen duraa dhiisee haa isii yookaan dabbaramnetti ali birraa keessa geessitee ol fuutee taphachistee olii gad godhu jirtaa miiqa. Akka isiin hin dabbaramne akka isiin bakka sammuu si rifresh taatu jetteeti. Anamma garuu wanni na aarsu jiru. Dhaggeeffadhu naaf aartiin qabame. Ammas wanni amma godhuu qabdu jechuudha kana booda tarkaanfii fudhachuu qabdu. Bakka kana booda akka farreen irraa haftu farreen sin jaalatu bakka hin cinqamini jettee karaa sanitti isii tana sabbarsiisuu malee anaaf isii oli fiduudhaaf kana booda waan akkanaatti sakkan irraa dhabden. Ulee lamadaatiin barbaada. Bakka assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagaa qabdanii fayyaa keessanii jirtu galata rabbiis keenya jira ashama harka fuunii warra utunni amantaa biraattis hundi keessanuu bakki jirtanitti nageessanitti haa ta'u akkuma beekamu gaa kaleessa viidiyoo kaleessa irratti wanta uume quba qabdanii haniin waa'een ani bakka iyyaanne takka jechuudha silaa osoo maamee fi Suuziin dhufii waan san fuulduratti himte bareedaa ture erga isaan dhufan waa hunda gabba baqeessitee dubbattee jechuu isaanitti rabshaa hedduun taatee akkasitti maamilleen Suuzii qabee kutee jechuudha. Garuu wanni haniin jettu kun hagam takka dhugaa hagam takka kijibaa ragaa qabatamaas qabaachuun qabaa akkanuma lafaa keetis loluun qabu lolus waan ani si jammar. Jireenyuma nagaa jiraachuun barbaada beektaa walumaa galattuu antiyyaa Suuzaanis adda dhaabbannee nagaan feetu baafete jaalachuu dandeessi feetu akka feetu dandeessi feetu normaal taatee jiraachuu dandeessi feetu maame jaalatte maame feetu haa jaalattu waan nagalchin qabu wanni beektaa haa jaalattu amma ani fadhiin kiyya maali maantana bakka isii wajjin nagaan adda baanee jireenya nagaa mataa kiyyaa jiraachuu ammallee dhiiga xiisan jedhee deemee dhiiga xiisan baafachuudha. Amma rabshaa isaa wakabaan amma kaleessan ukaan sanillee amma guyya lama wakabaa biraa waa'ee dhiiga xiyyaatummaan taniiu irraanfadhee bakka amma dhiisaniiu san waan guddaa silaa hojjetamuu qabu lafa dhiiseetiin rabshaa biraa keessan naan jiran jechuudha. Maaliif ilmi namaa takka bakka yoo toltu siif yaadee si hojii rakkatee waan takka si hojii godhe namsan tola siif yaade bakka walumaa galattuu. Tola siif yaade toltu siif dalagu jira. Kasanirraa hafe immoo hammeenyi sanirraa hafe ka fakkeeffatanii si miidhanis numa jira dhuguma. Fakkeeffatanii akka nama si jaalatu fakkeeffatanii akka nama siif yaadu fakkeeffatanii namni miidhamee hallayyetti fute hundi hedduu jira. Bara dhufaa dabaraa kun miidhama warroota gowwoomanii jaamee beekama. Warroota wanta namsiif godhu wanti cinqaminsa namni siif cinqamu
namni tokko gisee siif ciqamu namni takka bu'aan isaa keessa jiru gonkuma ni rakkatatti itti cinqata fakkeeffachuudhaafis aarsaa barbaachisu hunda kafala kuni beekamaadha kun akkuma jirtu ta'e immoo giseen akkana jiru maammeen fakkeeffatee bakka akka nama na jaalatu akka nama naaf cinqamu fakkeeffatee namni jiraachuu xiyyaa mitiya ilmi baan fadhee tokko lafaa ka'ee fakkeeffatee yoo si godde yoo waan taane sira yaadee yoo kasii murtee si miidhajee wallahi miidhamaan boodarra isuma nama musanii naannee abbuma sanitti deebi'a ani ammallee maammee waata kanan goone maammeen bakka waata kana godhuu hin dandeenye waata akka asirraas hin godhu waata kanan gooneen maammee wayina godha jee maammee sin komadhuan maaliif yoottan ani wanti namarra jiru dhiiga kiyya yelaan deemu jira karoorri kiyyaas dhiiga kiyya yaa rabbi naaf baasiyyee namoota barbaachisoo wajjin waltee bakka waa'ee dhiiga kiyyaa bichaa haasoo barbaada garuu rabshaan amma naan jedhaniin kun kana cufa akkaan ani fuulduratti hin deemne na godhu jira ammaan tana wallahi sadarkaaf jibbee as keessaa deemurra jira dhiiga kiyya kanallee lafa dhiisee deemu bakka dhiiga kiyyaas lafa dhiisee akkaan deemu na godhu jira garuu osoo dhiiga kiyya kanaas hin baafanneen akkamittiin deemame ni haala kamiin biyya tanaa ba'a osoo dhiigni kiyya kun naa ba'e guyyaa lamas keessan bulu qabu guyyaa lamas keessan bulu maaliif ani bakka firiidamaan jiraachuun barbaada bakka jireenya nagaa kophaatiyya jaalala irraas walabatee gaafa rabbi jee tarbinaaf qoode intala halaal hin dhabu jechuunis san hireen qooda rabbiiti tarbinaaf qoode rabbumaa beeka amma immoo waa jaalala irraas dhaabadhee ani dhiiga kiyya jala deemu jira amma immoo kaleessa wanni ta'e sun baay'ee takka akka kiyyatti yoo dhugaa taate waan hin dubbadhu hin beeku jechuun kan wallaalaa yoo dhugaa taate amma fakkeenyaaf hani maal naan jettanii beektaa farri atiin kun dhamaadha bakka ifi dhagartu gowwaadha siinlee warra tokko tokko koomantiirratti akkasii jirta bakka osuma ati kanatti agartuuti namni si taphatee bakka hanga si awwaalanitti ati fin agartuu ifiis hin barattuu hin dammeeytuu naan jettee jechuudha maaliif maaliin godhe wantaan ani arku ani bakka isin duni wallolle turre ni beektaa kana dura amma dhimma as keessa qabdillee ijee ni beektaa garuu hawallala sanii viidiyoo keessan isin arkaa qaamaanis akkaataa isaanitti jiran hordofiitiin arkeen aan jettee jechuudha ta'aniiti bikka takka erga si bira dhufanii deemanii paarkii faa keessa dhaqanii wajji taphatan bakka haalaala taa'ee nama viidiyoo waraabee jira isaan kun fakkeeffatanii simiidhu jiranii naannoo jiran amma ani wanti irra dhufeef bikka kana walumaa galatti hordoftoota kiyyaaf mana warra baabur maammeetiin dhufee jechuudha warra maammee akka ilma dhiiraa tokkotti fuula dura dhaabbadhee ani dontiin bikka kana dhufeef maammee maaliif akka nama na jaalatu fakkaattee namii taafii miti maaliif sun sii jaalattaa miti wanni bikka kana dhufeef ani maammee nagayaan barbaada nagayaan jiraachuun barbaada nagayaan dhiiga kiyya baafachuun barbaada bakka waa'ee dhimma suuziitii fi dhimma keetis nan galchuu kana booda bakka akka nama bakka suuziif rakkatetti na dhufee suuziis qabatee suuziif rakkatee dhufe bakka rakkatee dhufe bakka amma akkanatti beekutti naaf suuzii jidduu rakkachuu jira bakka ani makka kiyyatti hani narraleen hin dhufeettee turte ani yarran dhufee ni dhaabbadhu mee maammee san ani dhugaa jirtu lafa kaayaa viidiyoodhaan fidee dhufee minaamin naan jette beektaa hani dhaabbadhu boruu wala gara naafeeti maammee dhaqeeti manatti waan kana ani nagee akkaan barbaadu nageen akkaan jiraachuu barbaadu waan takka kana booda akkanarraa dhaabbattu suuziis fuutee waliin fayyisuuf jettee walii gad deemuu sanis dhiisiifirraa walumaa galatti ummaan tana ulaa isaanii dur dhufeetiin jira haa waliin nu hordoftan taa waan ni jiru waliin nu hordofaadha gibbii keessa ol seenuu wayyamoo dhiiroo bakka isin gibbumaan ol seenaa nu hordofaa hordoftoota keenya bakka oliin seenaa
banaadhaa gubbinu dhadhoon keenya. Ottaan hodhaa. Haala jiraannu haala hordoftoota keenya nu hordofaadha. Maammi abdani fayyaadha. Nagaan maal rakkoo jiraamnu akka maali baay'ee uleen deengatti asiin halee seengattee irraa simaan dhufte mee xabaqaan ta'e tokko maal jechuudha? maal jechuun maali yoo adda karaa mangadeenya irra deengatti nu tumtanii turtanii siif hin galte. Deengatti yoom halee moo halee akkam moo'immaa xiyyaan dirtee xiyyaan harkaan akkanatti deemtee maal taatee maali ammoo kaameeraan ammaa hirribaa kaa'ee qaxiraan buleen yuundi kan fuula kanaa. Shinti beeti sias deemsiin agar oggaan seelu. Ammaa kaawwarammoo. Amma guutuu akka wayin si hojjaa isa fudhee jira ala gabbaanii haasoo hin dandeenye warra hin jeeni. Jechuun maali immoo fakkeenya maaltu seef deengatti fixeen fakkaata. Aboo waan hin fixan qabuuti maammi maanta. Fixeen yoo haasoo. Ammaaliin jakalee amma. Maal hin jenne waan tolootummaan keenya eega karaa kana jijjiiramee. Amma mee kottu gabbaaniiti haasoo hin amma gibbi nama. Gabboo miti bar mee maal moo hojii haasoo hin hawwa deengatti booda naaf halee booda. Haasoo inni maaltu nuyi duraa maaltu hafeewu tolootummaan keenya eega karaa bifa kana jijjiirame maaliin godhuu danda'a? Ani immoo maaliin jechirratti? Maaliin jechirratti? Maaliin amansiiste gaatiyyaan? Waan takka achirra waan takka tarkaanfii takka tarkaanfadhee jiraan. Tarkaanfii miti gaa. Isin waan feetaatu garuu waan feetee jechuun miti gaa kun akka nama afaanii walitti fettee haasoo immoo akka nama nu dura proogiraam fixatee. Ani ijoon dhaggeeffadhu achitti lafuma ol kaatiitu amma koo gobbeenaan si maltii nama hin jeebitu gibbeen isa kaa. Anti yaa zambar eessan nabii dhiyeessatti mi'a farra akkanatti kaameeraa duraan dhaabbatu amma. Kaameeraa mara koo qaba normaali. Maal akkama ammaa jechuun kaameeraa. Fataa rafeen uffanne. Yoo kanumaan jirta mee koo as koo gabbaaneeti as turatti haasoo namni mana keessatti nama hin jeeinu. Jechuun maali haasoo inni haasoo wanti haasoo sagaleen keenya akka waliin seenuu laallee qaqqabee. Jechuun haasoo dheeraa fi ammas kaameeraa qabattee akkanatti kaameeraa suuraan irratti maal ta'a? Dhaggeeffadhuma. Maal isa wanni hin dhagahu? Maammi amma waan biraatiif sitti hin dhufne wakabaa biraatiif yaa'ii fi sitti hin dhufne. Yaa'ii minaammi wanni yaa'an bar deengidda halee gootanii mi farre? Amma yaa'iin goone hin jirtu. Yaa'iin goone? Yaa'iin goone hin jirtu. Ayibooti yaa'an nu tumtee mijitti. Isinirraa gad dhaabbate? Isinirraa gad dhaabbate tola. Isinii afaan tolaa dubbatee ni isiidha. Dhaggeeffadhu achirratti himaan tana dhiira ta'uu qabda. Dhiira wanni yaa'an ni jira. Akka dhiira ta'uu qabda. Dhiiraa fi dhalaa filatti san dubbi. No ol kaateetu mamichooti fi sii dura fi. Maammiin harkee maarreen harkee achittiin harkee san hunda anti yaadan naaf haaree guyyaa sanii moo qaliin harkee. Siif haaree garuu isin hordoftee isin agartee. Mikinaaniin hordoftu hoo. Amma gaa wanti isin hordoftuuf isin hordoftee isin agartee. Waan isin agarteef. Maal akkamtoo keenya nu agartu. Jechuun siifi Suuzaan erga na biraa deemtan illee akka bakka biraa waliin dheetan. Aboonaa fi Suuzaan obbaleeyyanii bar. Obbaleeyyanii anas akkasumatti hin beekaa ammaan tana obbaleeyyanii garuu jalqaba. Toltummaan teenya ta'u olii gad akkatti. Dhaggeeffadhu ani mammaamni waan biraatiif. Eegatiyyaan sana asiin balleessite bar waan hin godhuu hin qabne. Amma dhaggeeffadhu ani dhimma biraatis hin dhufne Suuzaan feetu obbaleetti taatee feetu jaalallee taatee feetu waan feetaa taatu. Jaalallee kam gaafarre. Jaalallee kam. Sai jechuun maan akkanaa kunuu akkamis seefaanii ba'a. Jaalallee feetu haa taatu maarree haa taatu. Dhimma kiyya dhimma kanaa miti maan tana keessatti. Waan inni yaalee kam zamaan keessaa biyya keessa na deebisteef. Amma dhaggeeffadhu keessaa baatee mikaa. Waan keessaa biyya bifa bolma jijjiirree minaan jennee akka fakkaatutti walitti araaramnee waa hunda sirreessine waa hunda goonee dhugaa. Amma saaretti bifa kanaan deebitee mi. Amma waan akka kana sirraa illee leene maaliif ni beektan dhugaa yoo na gaafatte. Amma wanta kansi maaliif hin dhufeeffatan maami an wantiin amma keessa barbaadu. An deengedde booda maaliif. Rabshaa akkam barbaannee hin barbaadu rabshaa akkanarraa dhiisu bakka. Rabshaa anaas siqaa rabshaa sirraa hin dhaabaan jee bara. Bakka maal hin beektan. Rabshaa eegaa rabshaa. Suuzaan ammaan tana si jaalattii michoota neettee rakkattee feeti. Ana jaalatte kaa Suuzaan akka intaltii si simtetti
No ana akkas yoo jiru. Aniin baantu kan. Ani maammi ati nama toloo naaf oole nama noojin bikkaan irra kadhatti noojin rakkate. Rootummaa kiyya si boodaanii mi farre. Dhaggeeffadhu ani waan biraa maammi waan biraa takka sin dubbannen. Waan biraa takka maali hoo. Michoollee waan feete ayettu jetteemi natti himte ani waan isin jetti jee sittillee waa takka hara biraatti jaan ani ati nama naaf rakkate nama noojin jinqatee anaaf halkaniif guyyaa poolis xaabiyaa tanaa fi dhiiga kiyya baasuudhaaf olii gafii gujjuraati. Jaalalasuus ani noofe akka ati haadhitti. Ani akkas hin jenne waa'ee kana jaalalasuus ani siif hin jenneen. Tiyyaan seema farre. Maammi. Noojin rakkate bakka ati obboleessa kiyyaatti ammallee noojin rakkatta obbolummaan teenya. Dhaggeeffadhu ani akka kiyyatti obbolummaan teenya itti fufti illeedha ani himma akkam jettaa. Itti fufuu akkam haala kana ammoo. Obbolummaan teenya illee itti fufte akka kiyyatti himma. Obbolummaan kan itti fufu yoo amantummaan taamanyummaan nama jidduu hin jiraanne itti fufuu. Jechuun kun bar dhugaan waa'ee gammasii fi suusaa wal jiraachuu fi wajjaasuu fi dhimma biraa walii qabaachuu kun waan qoratamee waan dhugaan jirtu as ba'u waan akkatti hafuu miti kun feet jechuun. Dubbii san osoo cheekin godhin akkasitti lafa haatee hin toltee boo qubaan osoo itti simee. Michoon ammaan tana waan amma akka jettutti amma isin fakkeenyaaf wal fudhattanii. Habaluu wallaalee. Ani immoo akkamiin beektaa? Akkamiin jeen hoggaa isin akka jette wal fudhatanii waliin ta'anii taphatanii wajjaasoo jiranii harka cufaa irra kaatanii. Obbolummaa dhugaa obbolummaadha. Paarkii dheetanii Alibirraa paarkii keessa dheetanii saamii paarkii cufa dheetanii jechuun viidiyoo waraabuu buutanii viidiyoo bakka hojii tattafatanii wal jala fiidanii isii cufa ol fufuutee. Taphachiisuu. Dirqama bakka jaalalummaan namni hojii taphatee maal jee. Anillee nama karaa biraatti ijaan ni beektanii garuu na wajjin waa'ee xiyyaa wal mireechu. Biizummaa biraa keessa jirti ni beektame. Biizummaa biraa keessa jirti ni beektame. Biizummaa san waan jechuudhaaf kootu bakka hinqatin guyyaa sanummaa guyyaa nuti dheene guyyaa achi bakka mana nama sibira dheene guyyaa akkasii gootan. Aartee boo jirtimi. Kan dabbaramneetti. Akka isii bakka boorsuudhaaf dheene taphannee yaane. Bakka isin amma michoon. Biraa keessa hin jiru. Amma isin sanuma agarte la amma kun dhugaan baatee jirti atuuma himtee jirti jechuudha. Himuu miti hafarre. Himtee jirta kanuma bara wanni isin agarte waan biraatti fudhatte. Irratti baadhistee gilsi baattee silaa nutti himte dubbii tan akkana. Amma kaleessa waa'ee kanaan dubbanneeti sammalaal. Kaleessa lolumaa. Akkam jeetiin dubbadde. Michoo qabdeetuma afaan qabdee Suzaan qabdee kutteen. Ana kana yaaddaan seenee bara osoo kana yaaddisee. Ani maali yaadde bar waan takka yaadde. Michoon akkasii boochee akkasii gadditee hootuun gaddini magaalaa deennee wajjin waan neennee tasnaannee waan jennee deennee bakka bashannanaa waliin tatteenye. Bakka ani maanta waa'ee makiyyaa fa'aa wal mareechu jiranii wal bira tattaanii waa'ee makiyyaa fi Suuzaanii akka tanuma fakkaattiiti yaani mee dhaabbadhu waan kana adda baafannaa jiru jiraaniidhaan. Ani michoon akkamitti si fakkaate akkamitti si hojii halkanii guyyaa akkana deema waan akkana akkamitti dalagaatti dhiigaan na danfaa itti michoon bakka obsuun dadhabee naan jette. Dhiiga isii waan biraati dhimma biraati. No dhimma biraati miti obsuun dadhabee jette jechuudha. Amma fakkeenyaaf ati obbolummaaf kaasii paarkii geessitee ol fuutee taphachiiftee akka isiin dabbaramneettee Suuzaan sammuusii firii godhuudhaaf dheeyitee jechuudha hojii bikka san dheeyitee taphachiiste. Isiin kana agartee siinaaf cinqatus agartee viidiyoo irratti sa dubbiin tun garamii akkami itti ol qabde ilma namaa tokko haa agaru kami itti ol hin qabdu. Anima walumaa galatti feete siif Suzaan waa'ee siif maamii fi Suuzaanii waan nana kan qabu isinis hin dubbaddu waa'ee keessanii waa'ee Suuzaanii hin dubbaddu waa'ee Suzaan maaliif akkas taati Suzaan maal akkana taati maama hojii akkas taati dhimma saniitiin qabu amma dhimmi kiyya maaleen dhimmi kiyya dhimma dhiiga kiyyaati dhiiga kiyya baafachuu irratti dhiiga kana baafadhee fadhu sanboodhaan dhiiga kiyya baanaan fadhu diraadhaa tanaan isin hin deemanii beektaa. Jechuun akkati amma jalaa deemu. Dhiiguma kee kana akka waan nuti dhoorkinee takka barreeffamti yoo inni waati minaamin isaatti gaafatamaa maal jettee waa iddoo haasofti. Amma dhugaasiiti maanta akka isin agarsiisanitti. Dhugaasii deejuu jirta barreeffama. Waan ilmi namaa tokko gisee waan akkasii arga amma siinaaf hin qabee olii gaffii jiru agaru jirti isin. Siinaaf jecha olii gaffii bakka naaf rakkatee waa hedduu godhu jiru agaru jirti. Garuu waan kana hin agarree hin beekne. Amma isiisan deeqa takkaaf itti naarre maaliif yoo ta'e ati naaf. Maaliif isaas. Nama waliin jirru. Ani maanta na bara laalla. Qabaan san nuyi dubbuutee wallabbiin keenya isaan xumurame booda akka qaama takkatti si ilaalu ture ni beekta. Ammallee isin dhufeetteetiin. Dhuftee as maal gootiin. Hambisee. Harkaanuu irraan oolu si ilaalu. Yaa amma Suzaan maaliif galtee narra bilbilte mee kaleessi edaas ogguu 15 wal bilbilte. Bilbila si. Waan si gaafatu si beekamaa jalaan kasirre. Amma kana boodaas bilbila keerratti sagantaa walattiini farreen sirraa murtee jira ji kana booda. Annan galchu waa'ee kanaaf. Walitti fidu dhiste
bakka isi sabbarsiisi bakka akka farreen sirraa abdii murate bakka farreen sirraa abdii muratee jira abdii jechuun isii kan dabbaramnetti ali birraa bakka isi geessitee ol fuutee taphachistee olii gad godhu jirtaa miqa akka isiin hin dabbaramne akka isiin bakka sammuu si rifresh taatu jetteeti. Anamma garuu wanni na aarsu jira. Dhaggeeffadhu naafaanitti gamgamame ammas wanni amma godhuu qabdu jechuudha kana booda tarkaanfii itti fudhachuu qabdu bakka kana booda akka farreen irraa haftu farreen sin jaalatu bakka hin cinqamini jettee karaa sanitti isii tana sabbarsiisuu malee anaaf isii oli fiduudhaaf kana booda waan akkanaatti akka irraa dhabdan. Ulee lamataatiin barbaada. Bakka amma kanuma. Amma seenee garuu osoo situu baate. Ani amma bara waan maaliif maamme waan kana goota sin jenne maamme. Maaliif akkas. Meedhaa baasuu qabda. Maarree. Waa hedduu asii boonnuutu. Seetuutu akkam. Eegaluuti yaani waan micciraate turte san. Waa hedduu asii tansiifeetiyyaan. Maamme kan seenee maarree kan seenee eddaa. Viidiyoo jira bara waraabamtee viidiyoon gadi famte bara maamme waan anjee. Waa'ee naasee michoo eegeessin kun. Eega kaameeraa firaa cuftan booda waa hedduu asii tan. Kaameeraa firaa cuftan haata bakka waan dilatee waan asii hin qabne dilas. Waa'uma bakka waanuma amma afaan isitti hime kana jechuudha. Xiyyaan jaalalasi hojii eegaluu feete hojii eegalisi hojii jiraatu. Suuzaanis jechuun ni jira boodee. Waan akkanaa yaadasa. Namni jaalala abduu hin jiru ni beekta. Namni jaalalabsiif. Ati duraanuu. Kun olaal. Proogiraamni maal ture ni beekta. Sababa isii barbaaddee sababa isii ittiin firraa murtoo dhabde. Garuu waan Suuzaan akka bolummaa wajji jiraadhee akka fireenummaa wajji jiraatu ganaafillee ni beekta. Amma barlaal dubbii dhalaa ati dhiiraami? Dubbii dhalaa harkatti kun qaamame. Akka dheeratti maal ulaaltanii noo jiraatu. Jechuun amma bara akkam jirta. Wanni ati isii sababaatuuf isii jaalachuu fi jechuu jirta barlaal. Mee akkamii yaadda? Yaa bakka ilaalchisi. Eeliin ta'een kanuma. Ilaalchisi kas. Nama maamee waan akkana. Wallaahi ilaalchisi kas. Ilaalchisi kas amma waan. Likkuma si jaallatti. Bari isiin jaarsa qabdi yoo? Jaarsa qabdi bara. Maal taati? So akkam dhalaan jaarsa qabdi yoo akkasitti harkaan dhiira deemti boodii. Jechuun bakka. Himaa dhiiraatu hin beektu san jaarsa qabaachuu dhiise. Jaarsa qabdi. Jechuun. Waan akkasii dhaggeeffadhu onneen raayii bakka onneen maal keeti isin hayi akkamitti maal keeti obboleetiiti akka obboleessatti naaf quuqamte amma michoota ni beekta wallola wallaahi ni gaafa hannichoo akka obboleessa sii quuqamte dhagee akka obboleessa sii dhaggeeffadhu viidiyoon ni jirti bar gaafa hannichoo jiru jechuun isin tun wallolleeniiti diina kiyya gaafa san keessatti haaniin tun garuu ammaan tana keessatti diina kiyya turte hannichoon viidiyoo ni jirti gaafa hannichoo jiru viidiyoo illee deemtee ilaaluu dandeessa wallaahi wanni viidiyoo waraabuuf waan deemu cufa kun viidiyoon si gaafasisan ragaa ammaan tana naa taate wanni viidiyoo waraabni ol keenyuuf kun amma ati gaafas goluu ittiin beenu walitti hin dhiyaanne waan takkaa miti Suuzaanii hojiillee jaalanee galle gaafa dhaggeeffadhu Suuzaanii hojii jaalanee galle gaafas garuu viidiyoon ni jirti viidiyoo jiraas keessa gaafa naa hojii jiru hannicha hojii jiru garuu dhalaadha isin sammalee dhaggeeffadhu gaafa dhagee narraa baasee waan isin jiru hoggaasuu humnaan fiigu jirtatti humnaani niin kabalaa'u sila kabajaa keeti malee sun ammaan tana walumaa galattu farree garuu maal rakkoon qabu dhaggeeffadhu viidiyoon ni jirti hani gaafa gollollee gaafa san sababa habalee cufa michootani jechuudha sababa naaf yannichoo yiddutti michoota takka hojii boo walumaa galatti viidiyoo sababa yannichoo dambaaseen Suuzaan dambaasuu barbaade noo naaf yannichoo siin dambaasan lakkee naaf yannichoo eeguma Suuzaan dhuftee naaf yannichoo kaddabaa inni beektaa naaf yannichoo kaddabaa jaalatitti yaafi yannichoo kabarooti eega Suuzaan dhufte malee yannichoo hundaatu gaafa yannichoo walis saayiba yannichoo saayiba yannichooti baramma isiin bakka badduu godhate yannichoon gaafanne baddoomina namni badaan qawwallolaan na dhufa qalbii qulqulluu michoon tun kaatee na dhufa ammaan tana qulqullumina akkasitti raasiyaaf gooteen maarree sirraa naa ta'e bakka maamee ammaan tana maamee dhugaa jirtu sitti mami waan sii fi Suuzaan michoon ammaan tana egaa isin kuttan dhugaa natti himte jirti takka takkatti karaa isiirra deemtan kaayyoo ta'eetiif Suuzaanillee namni isin dhagee jira mee waan kana kaameeraa fira cufneeti onlaayini gubbatti illee ol sin baasu maamee ollee sin baasu dhaggeeffadhu wallaahi hin baasu kaameeraa ammas mara cufeeti gatteenya mana ol seenne takkaas gatteenya wal naasuun maamee dhugaa walitti himnamee maal siyaasa kana booda bara Suuzaan irraas abdii jaalaatis bar duraan muradhe bar osoo waa'ee kanaa hin dhageen hordoftoota keenya ifa manu godhaadha wallaahi waan islaamichoon kalee natti himtallee kaameeraa irratti hin dubbadhu kaameeraa irratti dubbachuu miti noo dhaggeeffadhu dubbadhu feetedhisi tana kaameeraa irratti kana booda naa feete waan maal wajjin haasoo hinamee dhaggeeffadhu baramaawu noo wanni dhuman jiru wanni gurguddaan ganaadha maal akkam hordoftoota keenya madhaaba hordoftoota hin nagachaa hordoftoota keenya wallaahi kaameeraa duratti hin dubbadhu isa deemta dhaabbadhu kaameeraa fira cufeetiin waan jiru cufa takka takkatti itti hime immoo
dhimma biraa keessan kutuwanii irraa fixeeti tiimeet man fixadheeba waan hin dhoysi waan isi islaamaan takka takkatti tiimu qabu kaameraa duratti ittiin himu kaameraan hin cufa nagaan naaf tura abbaa isin jaalannaa galatoomaadha.